oftahuu barbaadde kan inni armaan gadii hubadhu qalbitti qabadhu. Tokkoffaa namoota biroo irraa adda ta'uu dhabuu yaaluun yookaan sodaatuun nama akka hin mufachiifne yaaluun fi namoota biroo irraa waan barbaaddu eeguun ofitti amanuu dhabuudhaaf si saaxila. Lammaffaa yakka yoo hin raawwanne yookaan cubbuu hin dalagne namoonni maal naan jedhu keessaa bahe. Ofii keessa dhugaa ilaalcha addunyaa kee, namummaa kee fi abjuu kee fudhadhu hordofi. Sadaffaa abjuu kee irratti socho'uu yoo jalqabdu gatii kaffaluufis qophaa'i. Sababni isaa wanta tolatti galma nama geessu hin jiru waan ta'eef. Namoonni milkaa'an baay'een isaanii milkaa'inaaf gatii hadhaawaa kaffalan. Arfaffaa namoonni si mormu ilaalcha addunyaa isaanii irratti adeemsisuu yaalu, garuu sun homaa miti. Wanta ati dagachuu hin qabne hawaasni adeemsa osoo hin taane bu'aa qofa irratti xiyyeeffata. Shanaffaa waan barbaaddeef akka deemtu hamilee ofitti hori. Ammallee sagalee waan barbaaddu